Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Oksaam jedhama. Egaa akka hardhas viidiyoo isin barsiisa jedhee yaade qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Subscribe gochuun maatii nuuf ta'a jecha. Egaa akka sagantaa keenya kan hardhaa irratti qaama saalaa shamarranii arraabuun miidhaa maal qaba kan jedhu laalla. Sexual intercourse gara afaaniin godhamanii kan laallu ta'a. Yeroo hedduu biyya keenyatti kan baratame walqunnamtii saalaa dhiirri gubbaa ta'ee shamarreen jala taatee kan godhamudha. Darbee garuu isheen gubbaa inni jala ta'uudhaan godhamuu danda'a. Kana malees jaalleewwan hubannoo walqunnamtii saalaa qaban doogii staayilii fi kan biraas fayyadamuu danda'u. Dabalataanis yeroo dhiyootti arrabaan qaama saalaa ishee arraabuun fedhii ishee sirritti kakaasuuf ni fayyadamu. Sababbiin isaas arrabni qaama saalaa dhiiraa caala ho'iinsaa fi jiidha gahaa qaba. Kanaaf walqunnamtiin saalaa wal arraabuun eegalamu baay'ee gammachiisaa fi mi'aawaa akka ta'e ni dubbatama. Garuu akkamitti ta'uu danda'a kan jedhu asii gaditti kan ilaalu ta'a. Garuu ani akka ogeessa fayyaa tokkotti kana raawwatuun yookaan walqunnamtii saalaa gara afaaniin gara arrabaan godhamu isin hin gorsu. Garuu seeftii keessan eeggachuun akkasuma of eeggannoo asii gaditti an isiniif ibsu fayyadamuun yeroo bareedaa dabarsuu dandeessu. Hanga dhumaatti na hordofa. Egaa yeroo walqunnamtii saalaa gara afaaniin godhamu dubbannu arrabaan yookiin hedhiidhaan kilitooriyaal paartii qaama saalaa ishee gara gubbaa arraabuun gammachuu fi fedhii ajaa'ibaa irra ishee geessuu dandeessu. Sababbiin isaas jiini afaan isaa irraa bahuu fi dabalataanis ho'i afaan isaa keessaa bahu ishee kakaasuu fi qaamni saalaa ishee akka jiidha gahaa argatu gochuu danda'a. Faranjoonni kana akka foorii pileetti ilaalu. Gara keenyatti walqunnamtii saalaa dura afaaniin wal dhungatuu qofattu barame. Garuu gara faranjootaatti yoo kan deebinu ta'e seeksii dura qaama saalaa wal arraabuun eegalu. Sababbiin isaan kana godhaniifis dafee daqiiqaa muraasa keessatti ishee ficcisiisuu fi kanaaf qaama saalaa wal arraabuu yeroo kana godhanitti qaamni saalaa shamarranii akka malee fedhiidhaaf waan kaka'uuf dhiirri tokko qaama saalaa shamaraa kan arraabu yoo ta'e hedduu fedhiidhaaf kakaati. Qaamni saalaa ishees jiidha fi ho'a gahaa ta'e waan argatuuf daqiiqaa muraasa keessatti ficcisiisuu danda'a. Sababa kanaaf wal arraabu jechuudha. Inni biraa yeroo walqunnamtii saalaa afaaniin godhamu eegaltan wal mari'achuun eegaluu qabdu. Sababbiin isaas isheenis ta'e inni qaama isaanii fi naannawa qaama saalaa keessanii sirritti qulqulleessuun baay'ee barbaachisaadha. Hundaa dura waan kana eegaluu dura faayidaa fi miidhaa walqunnamtii saalaa afaaniin godhamu beekuun barbaachisaadha. Hardhaaf faayidaa isaa dhiisnee miidhaa isaa kan isiniif himu ta'a. Irraa baradhaa. Sagantaa itti aanutti immoo faayidaas ni qaba. Wanti miidhaa qabu guutuun faayidaa ni qaba. Wanti faayidaa qabu guutuun miidhaa ni qaba. Kana malees kiniiniin nuti liqimsitu kiniiniif garaachaaf jennee nuti liqimsinu onnee keenya irratti saayid effeektii qabaachuu danda'a. Paanadooliin nuti liqimsinu dhibee biraatiif nu saaxiluu qaba. Kana jechuun maali?
wanti faayidaa qabu guutuu miidhaa hin qaba. Wanti miidhaa qabu guutuu faayidaa ni qaba. Har'aaf miidhaa isaa qofa kan isin barsiisu ta'a. Faayidaa isaa viidiyoo itti aanutti qabadhee kan isiniif dhufu ta'a. Egaa ka dhibee inni fidu yookaan rakkoo inni qabu keessa inni dura walqunnamtiin saalaa afaaniin godhamu yookaan afaaniin qaama saalaa wal arraabuun dhibeen inni fiduu danda'u inni dura HPV jedhamuun beekama yookiin Human Papilloma Virus jedhamudha. Dhibee rakkisaa fi gara kaansarii gadaameessaatti guddatuu danda'a. Dhibee biraatiifis isin saaxiluu danda'a. Kalee irrattis miidhaa guddaa qaqqabsiisuu danda'a. Dhibeen kun shamarran qofa osoo hin taane dhiiras miidhuu danda'a. Fiixee qaama saalaa isaa irratti rakkoo guddaa uumuu danda'a. Ogeessotni fayyaa hedduun akka walii galanitti dhibeen kun HIV caalaa sodaachisaa fi hamaadha. Egaa ka HPV kun nama tokko irratti mallattoo homaatu osoo hin mul'isin miidhaa irraan gahuu danda'a. Qorannoo kana dura Ameerikaatti godhametti parsantiin 50 ol dhibeen kaansarii afaanii fi kokkeen qabaman hedduun sababbiin isaa sababbii vaayirasii kanaanii hagam takka akka yaachisaa fi hedduu hamaa ta'e beekuu dandeessu. Ameerikaa keessatti namni parsantii 50 ol kaansariin qabame, kaansarii afaanii fi kaansarii kokkeen namoonni qabaman parsantiin 50 ol sababbii qaama saalaa wal arraabuuni jechuudha. Inni lammaffaan herpes jedhamuun beekama. Herpes jedhamee waamama. Dhibeen kun afaanii fi funyaan isin dhukkubsuu danda'a. Afaanii fi funyaan keessan isin madeessuu danda'a. Akkasumas hargansuu keessan irratti rakkoo guddaa uumuu danda'a. Harganuu dadhabuu dandeessan jechuudha. Sababbii kanaaf du'aaf saaxilamuu dandeessu. Kanaaf dhibee kanarraa of eeguuf walqunnamtii saalaa afaaniin godhamu irraa fagaachuu yookaan jaalleewwan kana fayyadamuu barbaaddan dhibeewwan kana irraa mala ittiin of eegan viidiyoo dhufurratti isiniif fida. Inni sadaffaan gonooriyaadha. Gonooriyaan dhibee hamaa fi baay'ee rakkisaadha. Dhibee abaalaazariiti. Kana malees hepatitis B fi C isin qabsiisuu danda'a. Kana jechuun dhibee tiruutiin hubamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf walqunnamtiin saalaa gara afaaniin yookaan wal arraabuun godhamu hagam takka akka ulfaataa fi baay'ee yaachisaa ta'e hubachuu ni dandeessu. Egaa ka STD'n akkamitti akka isin qabuu danda'u isiniif ibsa. Inni dura yookaan dhibeewwan ana asirratti isiniif ibse guutumaan guututti yookaan harki guddaan akkamitti isin akka qabuu danda'u isiniif ibsa. Inni dura shamarreen tokko dhiira biraa wajji walqunnamtii saalaa yeroo gootutti ispermiin isaa qaama saalaa ishee keessatti hafuu gonooriyaa of keessaa qaba. Egaa ka ispermiin kun erga ishee keessatti develop ta'ee booda yeroo isheen dhiira biraa wajji walqunnamtii gootu inni qaama saalaa ishee kan arraabu yoo ta'e guutumaan guututti dhibee kanaan hubamuu dandeessi. Kana jechuun shamarreen takka dhiira bira deemtee walqunnamtii saalaa eega gootee booda deebitee immoo ammas dhiira biraa wajjin yeroo walqunnamtii gootutti ispermiin dhiiraa qaama saalaa ishee keessatti ni hafa, kan dhiira biraa jechuudha.
yeroo isiin dhuftee dhiira kanaa wajjin walqunnamtii saalaa eegaltutti dhiirri kun qaama saalaa ishee kan arraabu yoo ta'e dhibee kanneeniin hubamuu danda'a. Maaliif dhibeen kun irra guddaan isaa ispermii keessatti argama, ispermii dhiiraa keessatti argama. Kanaaf shamarreen tokko dhiira biraa wajjin eega walqunnamtii saalaa gootee booda osoo hin turiin daddaffiidhaan deemtee yookaan guyyaa muraasa osoo hin turiin deemtee dhiira biraa wajjin walqunnamtii saalaa godhuu irraa uf eeguu qabdi. Yookaan gootutaa illee qaama saalaa ishee akka inni hin arraabne godhuun dirqama. Yoo kana kan hin goone taate dhibee kanaan inni hin hubamee adda isaa hin hubamu. Yeroo si dhungatutti dhibeen sun sitti dabraa. Kanaaf shamarreen jaalallee qabdan jaalallee tokko qofa wajji ta'uu qabdu. Isheen jaarsa qabdus jaarsa kee wajji qofa walqunnamtii godhuu qabda. Jaallee kee dhiistee sagaagalummaa yookaan dhiira biraa bira deemtee walqunnamtii saalaa gootee deebitee jaalallee kee wajjin walqunnamtii saalaa godhuun kanarras dabree akka inni qaama saalaa kee arraabu gammachuu keetiif fedhii kee fixachuuf qofa akka inni qaama saalaa kee arraabu yookaan gootu ta'e ispermiin namicha sanii gunooriyaa of keessaa waan qabuuf yeroo inni qaama saalaa kee arraabutti isatti darbuu danda'a. Dhibee kanaan saaxilamuu danda'a. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhuun barbaachisaadha. Inni afuraffaan immoo HIV dha. Baay'een keenya HIV'n hancuufaan hin daddarbu afaaniin hin daddarbu jennee barannee garuu yeroo qaama saalaa dhiirri tokko yeroo qaama saalaa ishee yookaan shamara takka arraabutti suuta itti daddarbuu danda'a. Suutaan itti inni HIV kan qabu yoo kan ta'u ta'e akkasuma qaama saalaa ishee irra deddeebiin guyyaa hedduu kan arraabu yoo ta'e suutaan HIV bitataa jirta jechuudha. Kanaaf nama HIV'n qabamee wajjin yeroo walqunnamtii saalaa gootan qaamni saalaa keessan akka hin arraabamne godhuun barbaachisaadha. Of eeggannoo godhuu qabdu. Maaliif HIV'n walqunnamtii saalaan qofa hin daddarbu karaa hedduutu jira. Kanarrattis viidiyoo kan barbaadan ta'e HIV'n walqunnamtii saalaa malee maaliin nama qabaa kan jedhu kan barbaadan ta'e koomentii irra naaf kaaya. Viidiyoo itti aanutti qabadhee isiniif dhiyaadha. Inni shanaffaa fi inni dhumaa dhibee mar'imaaniiti. Dhibeen kun shamarras dhiiras bira ni jira. Dhibeen kun yeroo qaama saalaa ishee arraabdanitti teessoo ishee arraabuu dandeessu. Maali dhiironni hedduun yeroo qaama saalaa ishee arraabanitti teessoon isheellee achuma bira waan jiruuf teessoo sanillee arraabuuf ni hawwu. Akkasuma ni arraabu na amana parsantii 80 ol dhiironni qaama saalaa shamaraa arraaban teessoo isheellee wajjumaan arraabu. Kanaaf biyya keenyatti baratamaa ta'uu baatus dhiirri qaama saalaa shamarranii baay'ee hin arraabu. Biyya keenyatti baratamaas miti. Teessoollee akkasuma biyya keenyatti baratamaa ta'uu baatus garuu amma hedduu waan baratamaa dhufeedha. Garuu kun immoo dhibee mar'imaanii baay'ee hamaa ta'eef isin saaxiluu danda'a. Maaliif baakteeriyaan teessoo qaama saalaa teessoo shamarranii yookaan dhiiraa irrallee jiru baakteeriyaa hamaa fi baakteeriyaa hedduutu argama. Maaliif sagaraan bakka sanii waan bahuuf baakteeriyaaliin hedduun teessoo ishee irratti ni hafaa. Kanaaf yeroo san arraabutti baakteeriyaa san guutuutti garaa isaa keessa fi akkasuma kokkee isaa hubuu danda'u. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhuun barbaachisaadha. Walqunnamtii saalaa oraal akkamitti gochuu qabdu yoo kan jettan ta'e
jaarsaa fi jaartii yookaan jaallee wal amantan qofa wajjin qaama saalaa wal arraabuu dandeessu. Kunis isheen periodii irra yeroo hin jirretti ta'uu qaba. Innis dhibeewwan asii olitti isiniif hime irraa bilisa kan ta'u yoo ta'e wal qunnamtii kana fayyadamuu ni dandeessu. Akkasitti hamaas miti. Of eeggannoo fi qulqullina qaama keessanii sirriitti kan eegdan ta'e akkasuma olii gad deemuun nama biraa wajjin wal qunnamtii kan hin goone yoo kan ta'u ta'e wal qunnamtii kana fayyadamuun homaa rakkina hin fidu. Dhibee kanarraa yoo kan bilisa taatan ta'e wal amantan ta'e qulqullina keessan sirriitti qulqullina qaama saalaa keessanii sirriitti eeggachuun yoo kan wal arraabdan ta'es rakkoo hin qabu. Faayidaan ni qaba. Faayidaa kanammoo viidiyoo itti aanu irratti qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Na hordofaa. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa kiyya kan har'aa asirratti fixadheen jira. Subscribe gochuun maatii naaf ta'a. Like gochuun akkasuma hamee naaf ta'a. Akkasuma gaafii yoo kan qabaattan ta'e koomentii irratti na gaafachuu dandeessu. Yaadas yoo kan qabaattan ta'e koomentii irra naaf kaayaa ni dubbisaa ni ilaalaa koomentii keessan. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa keenya kan har'aa asirratti xumuree jira. Fayyaa argadhaa, fayyaan dhabinaa.